biran jirtu siin. Amma namni garii hinaafa jedhan namni garii mana rafuuta jedhan waan kanamma onnee isii keessatti seefamtee jirtu. Isiin anumaaf isii walitti dhufuudha kaayyoon isii guddaa kan argu jira. Amzaan beektaa abbaa abdii eega mana murtii daalachaa dhiisee kana kalama dubbii qaqabbanootu kan namatti henne kan nama sodaachise namatti haasaa eegale singale. So Amzaa keenya dhiisi filima akkasitti ilmaa deeroodha. Yoo dandeesse yoo dandeesse Nasraan yeroo jalqabaatiif namni siin jaalatti anuma moo nama biraatiin haa gaafadhu. Namni siin dura jaalatti jira. Yoo jaalate Nasra. Yoo jaalattanii gubi. Dhaab. Ogita ka jiran Nasra. Anaat bira gabbuun ol baasa jiran. Dhaab ogita akkasuma dhaab walii. Haqa dubbadhu haqni gar. Bazii bootaa haqni gar. Ashi. Hakki tanagar. Haqni gar. Haqni gar. Nini waaqanii maali bar ani maattu akka kana damtee oo. Abbaa abdii dura dhiirti ati jaalatte ni jirti. Gaafaan baradhu mana barumsaatti. Allah akbar. Abdul gargaarsi ummata keenya ogita kana obsa. Gargaarsi ummata keenya qacinaaksan kan lolarra jiru. Kan beelaa fi lolli irratti wal geessaniif gargaarsa guruu jira dhiyeenya dubbatamee ture waamichi waggaa godhamu dhageessanii jirtan fakkaata. Gargaarsi sanii yoonii fi bal'ina akka keessi himamu feete ustaadonni faansii fi manii. Qaceellatti ibsinaaf. Haya. Gurbaan ati jaalatte san. Gurbaan ati jaalatte san. Istiin amma si jaalatamoo sin jaalatu. Na fixachiisi. Inni jira gaafa jaalatamoo jaalata waliin jira eessa dhiifte. Okay, sitti maal eeggeffadhu. Kan osuma barachuu jirruutumaa osoo wallolle akkanuma wal dhabnee adda hafne. Sababa maatiitti adda hafne maatii hin ta'u gurbaan kun dirriidha jaalinaa lolanii. Okay, yeroo takka jeneraal na olgalchaa ustaaza mana cobsiseetiin fide. Sababa maatiitiin adda hafne. Mubeena sinjiroo kwa Aliyyi mubeena sinjiroo. Koy aga mubeen dhufu akkasuma nu taali. Haya sababa maatiitiin adda haftan. Waggamee waliin turtanis hasan. Waliin turre waliin ni baranna manuma barumsaan turre malee wanti wajjin turre hin jirtu garuu wal jaalannee turre faamiliin waliin jaalatan midhaan kan hin jaalanne waa warra kan jibdaan illee firaan dhiisee. Dhiifama ustaaz mukaalamaan dhufee kee. Ayyee. Mukaalamaan dhufee kee Nasra wanna akkasiisurraan eegamu. Abbaa abdiiniif Nasraan gonkumaa wal fuuchuun danda'an. Waan akka nuuf jedhedha. Yeroo akkana jiru Nasraa ati isarratti qaadha yookiin akkasiitu hin taane abbaa abdii waadaa galeera jedhanii haadha abdiitiif. Kijiba kuni kijiba. Sibiila ciniinee kunooti sibiila ciniinee ani gaawwanni ka jibsiisu hin jiru Nasraa. Kijiban jeenatti sila ni meeman shamarreen eeruma beete. Maatii guutuu kijibsiitti yoo barbaadde lakkiibboo namatti burra kaa'e akkasii miti ababba kanatu beekaanii waliin baranne waliin duune kaane faa jetti yoo barbaadde isa kana natti dhiiste nan beeka. Kanaaf inni sibiila ciniinee daaraa afuufee hanqaaquu cabsee yoon sirratti fuudhe akka hanqaaquu kana naa cabsu akka daaraa kana maal naa godhe akka taatee sibiila ciniineeraa jechuun haadha waleef. Eenyutti dawwale mube? Eenyutti dawwale? Nama isa beeku. Abbaa abdii nan dogoggore? Dhugaan abbaa abdii. Sagalee ol kaasi. Sagaleetti ol kaasi. Jina kan jirtu garuu abbaa abdii naa sobsisu. Sagaleetti ol kaasi. Gaafannoo abbaa abdii. Sagalee ol kaasi. Abbaa abdii sagalee ol kaasi dhamaara. Sibeetti Nasraan. Kaasi nu dhageessi sagalee ol kaasi akka nu dhageessu sagalee. Abbaa abdii narratti dhiisuu jirtaami waan narratti dhiibu jiran. Abbaa abdii koo. Hojii waan irratti hojjettee irra.
ما سرت وجد جرب الكويت تيجا مو بيجي جنرالي في جنرال ورك جنرالي في روبي جراين قبوا جنرال ناقل كدرو دفي جنرال أي لا ما ينبتا على يجيا بوروان نمول التبوسو بوري وين أباب دي تي في وين نصرة أباب دي بنصرة ده تنو مباري نمول التبوسا غندا ول التبوسا واحد دوف ديما حتى يو إرادو بني كنّي بوري دوبي براتشا أما كيرو كوكا ديبويتي شيكارو بيكال تشيتاني أمس koy wain ke sani dimma dum fa wante bi gargasa ke nyati ko dubbanne kane wain ke sani debina silamanu hatta tumurre bulla kono ustad alzari jiru ali ni jira ero ni jira arratu muram amma ada sahinna ada sahinna bulla nasras ratejira misal lachu to kamer ka ge isu ratejira ani la ultame ani kanjaw ani sinitin iyanne abbana di sinitin iyanne maltutu isin darare isin dimma kana khayta galtan imma dumfa enyu khayta galatni je isin hawasa porro jeto koina salam nuti ko janto ko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh sheikh ke abab din basina abab di yade jira yade imbamnu abab di mananu balachu bi sheikh robe dimma abba abdi ra kanu danu jira manu wasatiran ne gorsina jenne amma la gorsami suma yade salama rakaraw fi gorsami gorsi marba jisa aye salama mun misir ra batanu demisir ra aynu gotanu sheikh robe abita kisa difama ummata cinaksatu rasasan dumata beelan dhumataa jira nu qaqqabaa yaa oromoo jedhanii nutti mannaan hadha ta'aa bulle warri kaan ta'aa oole nummoo warri biyya arabaa ta'aa bulle waan ta'eef kanarraa nu dubbattanii mee maqaa sheekaa roobeetiin nama hedduu jaallata sheekaa roobee kana maqaa keessanii illee nama gumaachuu du'aayii gootu amma salaama itti karaa kaati sagalee ta'aa ummata kanaaf. Okay, generali nagal itu man durang gapo general ergat mube amma dimma gargarta tipupa dimma bira bote dubbattanya janda bira mad aba kenya gara boda te umra okay waaya finnan nasra sheekaro biya dubbat akkana sran ilmal lama kabdu sunu bira geejjira tanalle gana babdi tibna jawada gargar safensan umra tubude dimma kenya tiye bisani itu kaysan pitana kaysan online ayye sheekaro be jirtu sheekaro be uruften gadda oboleewwan keenya amma sirra deebi'ee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Hamza Mubarak kam naga alhamdulillah dhugaadha wanni isin irratti dubbataa jirtan kaata ture jarraan arganne ummanni sun hedduu miidhama keessa jira akkuma isin dura beektan beekta jara saniif rabbi rahmatti isaa godhu jechuuf illee xiqqoo ulfaata haaceen irratti dubbataa ture yoo ka yaadattan taate akkuma san amma namuma jirutu mukuma jiru mana ijaaran akkuma jedhamu namuma jiru waan jiru dubbataa Please waan kana ajandaa guddaa godhadhaatee ajandaa Nasraatii fi abbaa Abdii ajandaa jaraa torbe ittaan tuttillee qabdan dhimma guddaa miti ka jaraa waan nama tokko tima fitama sheek Robeeti Famzaallee ni fitti dhib kanarratti Mubaarak please hedduu irratti dalagaa hedduu manni beelee hedduu manni rakkatee as dura hongeedhaan beelee amma ammoo balaa kanaan miidhama guddaa keessa jira waan kanarratti hedduu dalagaa isin jechuu barbaada keessaan ammoo akkaawuntii namoota irratti inni jettanii keessaan uummatan saamumtan waan ta'e waa waliin jenneetiin naa jalqabnu bismillah jennu galatooma hedduu Mubaarak mana kana carraan ayyee ulfaadha galatooma obboleewwan keenya irra deebi'ee ammas salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh warra raftanii baga nagaa raftanii nagaadhaan rabbiin ol isin kaafatee nutti deebitanii obboleewwan keenya naannawa cinaaksaan jiranu Rafu bisa kata dabani, jiratu fillee hiree dabani.
ummanni ollaa itti gadi yaa'ee meeshaadhaan bakka jarri ciisa nutti nu jalaa fitaa jira. Sangaa ofirkaa qabanu meeshaa ofirkaa qabanu waan ofirkaa qabanu gurguratanii meeshaadhaan bitatanus akka jira nutti jiru mata duree jala kaa'atanii ciibni lallolanii falmataa jiru. Akka jarraa ta'ee rasaasaan dhumataa beelaanis dhumaa jiru. Amaanaadha Oromoo nu dhaqqabaa jedhanii takka dubbatanii nu gargaaraa jedhanii ani hin nageenye yoo dubbee koo gargaartanii beektanii reefuma nagaaha. Kanaaf obboleewwan keenya Oromootu Oromoodhaaf gaachana baga jiraatanii waan dandeessaniin bira dhaabadha. Dhimma Nasraa fi dhimma Abbaa Abdii fi warri gastii argattanii jirtanu gadi bu'aati. Yoo Rabbi jedhe gargaarsa xumurree dhimmi Nasraaf dhimma Abbaa Abdiis dhimma jabaadha. Xumurarra irratti dubbannaa jechuudha. Dhiibni waan deemnu miti hin xumurra. Sheekaa Roobee dubbadhaati. Inni galla galmeessu. Dhuma dubbii teenyaa yoo arguu barbaadan dhimma gargaarsaa kana mubaarifaan dafanii ammaa xumuranii akkuma taanu eegaa nuti dhugaa keenya dura qabannee isaan waan hojii guudeemanii dhugaa deemanii dhumarratti nu dhageessan yaa sabaa. Ayyee Fatee Idris birrii Itoophiyaa 25 galmeetti keerroo. Galatoomi akkaawuntii Itoophiyaa fudhuuti irra galchii waraqaanaan ergifate. Ustaaza dubbadhaa dhiifama guddaa. Abbaa Abdii baga argee har'an argee duraan asirran nu bohaarsaa ture. Nullee tiktookii banannee tiktookii kanarra hooma argina. Abbaan Abdii waallee dubbadhee jira dhiifama nuu godhi jechuu barbaanne Abbaa Abdii Oromoodhaa nama kenna. Waallee jennu gara turuu hin dandeenye gaafan Abbaan Abdii qabame jedhan san ni irrifanne dhugaa Rabbii Mubaarak. Sanii fi yoonan si balleesse hin beekanii nama irratti Rabbiin nama waa jedhu hin beekanii. Nullee anillee dhiifama sii godhee dhiifama nuu godhi jechuu hin barbaanne. Abbaan Abdiin dhagaanaa fakkaate dalgatti ciiftaa silaa akka nama feesara manaa qabu. Taabule ustaz akkasumatti taabule dadhabe. Taabule dadhabe. Taabule dadhabe waliin bule. Yeroo maan jirani. Dhiifama sii godhee jira. Akkasii Rabbi dhiifama sii haa godhu. Inshallah oolma bira jirra. Rabbiin umrii keessi haa kaa'u. Wanni nuti si jaalannuu fi saba Oromoo ta'uudha. Namni keenya nu fayyada. Yooma wal gorfannellee namni keessaa wal gorfata malee asirra dhufee ani nama akkas cal'isee waa haasa'u sanii miti. Jaan moodarni ta'uun barbaachisaa yeroo ammaa kana akka nama ammaatti haasa'uun barbaachisaadha malee kanumaan cal'isanii eebaloo akkana ta'e laashee kaaroo beena akkasiitii miti. Sigalee Abbaa Abdii maa siin jedhan awwaalame dhiifama naa godhi. Mbene garuu maqaa kee tokkasi maqaa kee Abdurrashiid Abdii yoo isaa fuutu Allahu Akbar Jaafar Ammiyyee Riyaala Saudii kuma tokko jedhe qeerroo galmeessi Rabbi sirraa hajaallatu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama ajandaa keessanii Sheekaa Roobee jidduudhaan seennaa isin dhimma isaa erga wal argitanii dhiifama wal gaafattan dhiifama isinii godhee dhimma gargaarsaa kanatti osoo deebitanii waan baay'ee argachuu dandeettanii Sheekaa Roobee illee hordofuudhaaf namni baay'ee keessa jira. Dhimma gargaarsaa kanarratti deebi'aa lammaffaa ammallee dubbii wayita haasoynu walii haa gabaabsinu daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 namni martuu ajandaa fi aayidiyaa garagaraa qabu waan ta'eef waan sanirratti haadaleenu. Assalamu alaikum warahmatullah. Barakallahu Jamaal amma wanni dubbachuu barbaade sirriidha. Qarqaarsa kana akka itti niyyattan karaa isin yaabanu. Awwalan diin keenya tuqamee jiran dhageettanii kalee deengadda namni rasuula Rabbii arrabsanii jira alayhi salaatu wassalaam. Mee namni Rabbi balaa tana keessaan waa baasu nama sanillee nu waa qabu Rabbiin hatantamatti. Diin kanallee nu waa tumsu. Namni diin jaalattan namni nabii keenya jaalattan isin namee ka akkanumatti teenne isin mee Rabbi fitnaa tana keessa Rabbi namni nu haa baasu namtichi sun waa qabu buriif taanitti namni jettan. Misilitti dhufneef dhimma kana jedhani Sheekaa Roobee awwal isin dubbii fi du'aa fi waan bantaniin illee dhufana isin jechuu barbaada.
bara jennee jirra namni Sabrina Aman beriku mana Ethiopia galme sikero jabatat komentiran aye rabbi barakaa isinii haa godhu rabbi barakaa isinii waan rabbi haa dubbatu waan keessa rabbi haa dubbatu darajaa keessa rabbi olaa fuudhu sa'aatiin itti jirullee sa'aatii Itoophiyaa tana keessatti yanzilu rabbuna sa'aatii rabbiin kenna rasuulli rabbiin bu'a jedhu sadi kama yaliiqu akkuma isaan malu rabbiin bu'iitii isaan malu aye bu'iitii isaan malu bana Ustaz asuma keessatti nama waa erga jira tokkoffaa Queen Junda doolaara 100 jettee jirta kaashaappii shaafii jedhu kunoo barreeffamaa jira fudhu du'aayin amma si godhatama Sabrina 2,000 Itoophiyaa hanni 1,000 Itoophiyaa asirratti mo'annaa sunitti uummata keenya nama wayitu keessaan naa bilbilee birri Itoophiyaa 10,000 haajaan qaba du'aayin naaf kadhatamu akkaawuntii moo keessaan naa ergi jedhame maal wayyaa akkaawuntii kennuufi keessaan danda'ama خنف مفيقي خنف لا دغارت فيديو بوليتي مكان اكونت تشكل دوغو غوريسين ارغيني مصطفى دبر ابراهيم جه اجيسه مصطفى دبر ابراهيم كان جلوسي ارغا اكونتي اوكي يا اما سي اورقاس معنا كده استاذ مدتلك وانا كيسان سيرغينا مدو بكرب سينيا أبو أجا كيسا ويا أستاذ كي يدعي كاسدي آمين آمين أجا كيسا ولد كبير بسني هاقوتو أبو محمد كارو بدقيقة ولد كمنتي قونا في تكشوا ولد كمنتي كاسدي ولد كمامو أتشمان دعاء يسدي تقوتو في شركة كينيا بايز نجارة ترى نقولو كينيا جرا محمد أحمد بريدو بيا كوما ديدميشن أيه إن شاء الله ريالة إبافر محمد عبد الله ريدو بيكم لما سبونتو ولقا وريدو لارتنو كاشابي فودا شيشة سيني بريسارا ورابوني سيني بريسارا سبونتو أولدر بكاشابي وني دمالي جمال بالي قبي ميوان جتو ننجيتي إن شاء الله نما جدون اللينيت الرافضة تشادبنا أيه كويا بريدو حليلي بيجرالي نما استيرا كان يوكا قبطو يوكين الكاونتي ناكن تتاتي أمونتان دبرسي سكرين شوت كودي سيرغا كيسا نمزا أمونتان أمو دايكا متا أمونو أكاونتي كان لا مصطفى دبر إبراهيم كجوكرا شيشي بريدو حليلي كنا شيكارو بي دوائلي كودا كامان اللي والبينا شيكارو بي نافسين سوكي زياد فات والبينا إلا برا أما سيداجر تيني جرا ساعتي أما ويتري راباني جدا أمزا كنني بيكا ساعتي يا الله نجا جرو إسين أرجينا نسين إتسيني أولترتي نيات دائما دبتنا أولترتي كاللسني إيجا جرا ولي كم إن شاء الله أكس كودا نمبر ياد إتقابابسا مباركي كنا دعاء كودا وان كان رت جباد أيه بريدو عليه شافي كاشافي إسا يرو سرچ غدو هدو بها كامي جت بريدو لكوسة تربة بريسي ستة مو أسمع جل شافي وان تي ريال سعودي دي بافور محمد ريال سعودي إبافور شافي كيسان كجو سني شافي حسن كجدو سني كنو شيء بريدو عليه شافي حسن كجدو سني سينجدي يرجع كي نهمي غلطومي نمنا مامو كاونتي ده چنكارا كيسان الغافي شيء كاونتي چنا يرجع كيسان مم كاونتي تو پیسا نايرجي كوبي کو لندا برسافي هنا بالبلا مجرا اوفيشال سيفو امتا كينيا امتا اورومو نانوا چناكساتي امتا سوماليتين ورانا ماجرو في بيران دماجرو سغالي توجرا واندندي سغرغاري يوسر امين اول بري توبيا كوبالا بجدمي جباتا کا بکتل تکم نے کاسدی شیخارو بن دعائی کراچو گلو چ یہ جباتا ما مگر گاسات کو بنتی برای جنار گانجو وفي بونتو بري إثيوبيا بري كوبالا بيت ما شاء الله نيت تو حاجة كدي نيت حاجة كي أبو جلمنان لمت جباتا كومنتي لا رام أهل الذكر دعوة شو كتال غلابة سنة غانجرا افتني ساعتي لمت وسينا
mata cinaa isaa gargaarsisaa jirra. Hayyee jabaadhaa gaa sheeka Ustaaz Hamzaa Ustaaz